miidiyaa fi dantaa biyyoolessaa kana akkamitti walitti hinaa jedhu irratti yaadota muraasa kaasuu barbaada. Amma addunyaa amma keessa jirru kanarratti biyya ta'uun qofti daangaa qabaachuun, uummata qabaachuun, mootummaa qabaachuun, birmadummaa qabaachuun UN itti galmaa'uun qofti gahaa miti. Sochiiwwan tattaaffiiwwan sanirra darban biyyoonni survive gochuudhaaf gochuun dirqama ta'a. Kana gochuuf immoo dhimmoota dantaa biyyoolessaa jedhan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e mana keessaa sirriitti ka'ee jira. Ani yeroo ammaa kana wantoota lamaan dorgommiin addunyaa irratti taasifamaa jiru baay'ee cimaa dhufaa jira jedhee yaada. Tokko biyyoonni of ga'an kan waan barbaadan argatan, staatasii barbaadan irra ga'an waan qaban itti fufsiisuudhaaf dantaa isaanii tiksuuf tattaafachaa jiru. Faallaa kanaatiin biyyoonni seenaa keessatti miidhaman kanneen duubatti hafan kan uummanni isaanii rakkoo keessa jiru, uummata isaanii rakkoo keessaa baasuuf, guddachuuf, badhaadhuuf fedhiin isaan agarsiisan jira. Kana lamaan gidduutti dantaa biyyoolessaa ofii tiksuudhaaf tooftaawwan garaagaraa gaggeeffamaa jiru jechuudha. Karaa nagaatiin, karaa dippiloomaasiitiin wantoonni deemsifaman jiru. Inni baay'ee rakkoon ta'u garuu faallaa kanaatiin kan deeman kana akkamitti qolachuu dandeenya, akkamitti dura dhaabbachuu qabnaa jedhu kun baay'ee murteessaadha waan jedhu kanan kaasa. Biyyoonni karaa dantaa isaanii tikfachuuf deeman keessaa tokko waraana. Waraanni kun kan mul'atu ifatti kan rasaasaan dhuka'u jira. Dinagdeedhaan kan himamu jira. Qoqqobbiidhaan kan ibsamu jira. Karaa miidiyaatiin kan gaggeeffamu jira. Kun waan amma addunyaan keenya fees gochaa jirtu jennee ilaaluu hin dandeenya. Lammaffaan dippiloomaasii golga godhatee walitti dhufeenya dippiloomaasii godhamu isaan keessatti dantaa biyyoolessaa tikfachuuf kan deemu jira. Sadaffaa dhimma keessoo biyyootaa keessa kallattii garaagaraatiin seenuudhaan dantaa ofii tikfachuudhaaf tattaaffiin taasifamu guddaadha. Afraffaan waan nu harkaa qabnu waan irratti mari'achaa jirru miidiyaadhaan wal qabatees biyyoonni dantaa isaanii eegsifachuudhaaf seenessa barbaadan lafa qabsiisuudhaaf tattaafachaa akka jiran ifatti hin mul'ata. Kana keessatti dorgommiin, kana keessatti humni, kana keessatti teekinooloojiin, kana keessatti miidiyaan gahee guddaa taphachaa akka jiran kaasuun hin danda'amu. Keessattuu nageenyaan wal qabatee biyyoonni dantaa isaanii tikfachuuf nageenya biyyoota biroo jeequu, unstable gochuu sanirras darbee hariiroon alaa isaanii dadhabbina biyyoota birooti irratti biyyoonni hundaa'e sadarkaa isaaniitti bocatanii hojjechaa akka jiran ilaalla. Itoophiyaa roga kanaan olaallu biyyoonni security'n Itoophiyaa stable akka hin taane akka jiran yookiin kan barbaadan akka jiran beekuun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan birmadummaa dinagdeetiin wal qabatee kan ka'e jira. Senaariyoo keenyatti finnee olaalle uummata hanganaa qabannee hiyyummaa keessaa bahuudhaaf tattaaffii taasisaa jirru keessatti economic sovereignty keenya akka mirkaneeffanneef dhiibbaawwan garaagaraa jiraachuu akka qabxii lammaffaatti ilaaluun hin danda'ama. Birmadummaa siyaasaa yookiin political sovereignty keenyas immoo yoo ilaalle roguma saniin Itoophiyaan tun dadhabduu taate akka turtu humna akka hin godhanne yoo ol baate sadarkaan ishiin irra geessu waan beekamuuf roga kanaanis dhiibbaan gaggeeffamu jira. Afraffaa irratti keessattuu eenyummaa aadaa yookiin cultural identity'tiin wal qabatee dhiibbaawwan kallattii garaagaraatiin deeman soft kan fakkaatan garuu itti galli isaanii aadaa seenessa waloo kuufama aadaa jiru jigsuudhaan uummata keenya gama hundaanuu saaxilamaa akka ta'an gochuuf tattaaffiiwwan taasifaman hin jiru. Dheenyuma kana namootni waltajjii irratti qullaa deeman mul'achuu isaanii salphaatti waan laallamuu miti jechuudha. Kanaan wal qabsiifnee ani seenaariyoon amma gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiru maal fakkaataa hin jedhu kana akka hooggansa miidiyaatti baay'ee ilaaluun hin barbaachisaa hin jedha. Qabxileen walitti kaasee kana qabannee olaallu naannoon kun naannoo fedhii guddaan itti jiru. Naannoo biyyoonni akka keenyaa itti dhiyoo fi jiraachuu dhabuun keenya qabeenya naannoo kanarratti jirutti hundaa'u ta'uun hafee biyyoonni bakka biraatti lakkoofsa 15, 16, 17 lakkaa'amuu danda'an naannoo militarii beezitti qaban, naannoo halkanii fi guyyaa iji isaanii irra jiru, toora daldalli addunyaa hedduun isaa ittiin daddarbu, walumaa gala argama ji'oogiraafii baay'ee murteessaa ta'e keessatti akka jirru laaluun baay'ee barbaachisaadha jedheen laala. Kana keessatti biyyoonni fedhii isaanii kun humnaan tikfachuudhaan, kun dippiloomaasiidhaan tikfachuudhaaf tattaaffii taasisaa jiru. Nu akka biyyaatti waan kana akkamitti ilaallaa, akka miidiyaatti waan kana akkamitti hooggannaa hin jedhu laaluun hin barbaachisaa jechuudha. Gara biyya keenyaatti immoo as finnu biyyi keenya seenaa keessatti uummata aadaa isaa kabaje, uummata wal jaalatu, uummata tokkummaa qabu, uummata immoo dirree waraanaa fi dirree dorgommii garaagaraa irratti gootummaa isaa dhugaadhaan proof godhe akka qabduun beekama. Faallaa kanaatiin immoo aadaan hojii keenyaa fi
cabiinsi sirnootaa tureen rakkoon diinagdee fi rakkoon siyaasaa biyya kana keessa ture biyyi kun yeroo dheeraadhaaf hiyyummaa keessa akka isheen turtu akka godhe lakkoofsi uummataa baay'inaan dabalaa deemaa akka jiru fedhiin namaa gaaffii qabuu dabalaa akka jiru kana bu'uureffatee biyyi kun strategic shift boqonnaa haaraa fiduudhaaf immoo mootummaa cimaa ta'e yeroo ammaa kana akka qabdu diinota keenyaaf yookiin biyyoota dantaa isaanii faallaa keenya irratti bu'uureffateef sirriitti galee jira jechuudha. Boqonnaa amma irra ga'een biyyi kun waan amma qabate injifannoo hanga ammaa galmeesse irratti dhimmoota jajjaboo akka ulaa galaanaa kan bobaa kan xaa'oo kana yoo milkeeffate eessa akka ga'u hin beekamu. Biyya akkamii akka ta'u hin beekamu. Waan hanga ammaa qabateen injifannoowwan dippiloomaasii hanga ammaa gonfatee irratti pirojektoota jajjaboo kana yoo milkeesse Itoophiyaan biyya akkamii akka taatu warreen biyya kana karaa faallaatiin ilaalan yookiin diinota keenyaaf ifaa jennee ilaaluun hin danda'ama. Soo kana keessatti biyya wanni jennu kun kan hundaa eega ta'e dantaan biyyoolessaas dhimma hundaa ta'aa jechuudha. Dhimmi ulaa galaanaa yookiin dhimmi hidha haaromsaa kan mootummaa qofa ta'uu hin danda'u. Kan uummataa qofa ta'uu hin danda'u. Kan paartilee morkattootatis, kan mootummaa deeggaruutis, kan lammii biyya keessa jiruutis, kan lammii biyya alaa jiruutis. Yaa ta'u malee akkaataan amma namni lammii biyya kanaati jedhu dhaabbileen biyya kanaaf quuqamna jedhan dhimma kanatti ilaalaa jiran wal fakkaataadha luucaadha jennee yoo laalle vulnerabilitiin jira jechuudha. Soo kana furuu keessatti kana toora qabsiisuu keessatti dantaa biyyoolessaa kun kan hundaa akka ta'e qabsiisuu himuu seenessuu keessatti gaheen miidiyaa baay'ee guddaa akka ta'e kaasuun hin barbaachisaa an jedhu kana tuqeen as keessatti gaheen akka miidiyaatti miidiyaan taphachuu qabu immoo maalidha an jedhu kun mata duree keenyaarraa kanaanis waan ol qabatuuf isarratti stress gochuun barbaachisaadha waan jiruun qabaan. Ani wantoota jajjaboo sadii irratti miidiyaan hojjechuu akka qabu natti dhaga'ama. Tokkoffaan durattis kan ka'e uummata keenya opinion isaa shape gochuu, hubachiisuu, inform gochuu irratti hojiileen miidiyaaleen keenya waggoottan darban hojjetan akkuma jirutti ta'e ulfaatina rakkoo amma jiru akkaataa diinonni biyya kana cabsuudhaaf itti hammammatanii deemaa jiraniin dorgommii dirree addunyaa irratti cimaa deemaa jiruun teknoolojii dabalaa deemaa jiruun yoo laalle hojiin miidiyaan kana booda hojjechuu qabu ammas ulfaataadhaan jedhu kana hin barbaachisaa hojiin jalqabaan hojii inform gochuu yookiin hubachiisuu kakaasuu ta'utu irra jira jedhuun qabu. Hojiin lammaffaan hojii saaxiluuti jedhuun qaban. Wantoonni golgaa dippiloomaasii qabatanii mirga namoomaa qabatanii dimookiraasii qabatanii yookiin fuula waan gaarii qabatanii garuu keessi isaanii golgaan isaanii an biraa ta'e kallattii garaagaraatiin gara biyya kanaa yoo dhufuuf tattaafatanii mul'ata. Miidiyaaleen faallaa dantaa biyyoolessaa keenya dhaabbatan dhimmoota gaarii ta'an akka golgaatti fakkeeffatanii garuu ergamtummaa fi baandummaa dantaa biyyoota biroo tarkaanfachiisuuf mata dureewwan tarkaanfatanii mul'ata. Kanneen golgaa kanarraa saaqee ifa godhee saaxilee hawaasa qabsiisee hubannoon waloo hawaasa keenya bira akka jiraatu gochuun gahee miidiyaati an jedhu kana qaba. Inni sadaffaan qolachuudha. Durattis waltajjii irraas ka'ee jira. Keessattuu wanni fake newsdhaan wal qabatee jiru, wanni waan hin uumamne akka uumametti godhamee deemamaa jiru, carraa teknooloojiin addunyaa amma irra ga'e fedhii dantaa ofii karaa qaxxaamuraatiin raawwachiifachuudhaaf, galtee siyaasaa godhachuudhaaf, itti galli isaa immoo dantaa biyyoolessa biyyoota biroo tiksuudhaaf odeeffannoowwan sobaa carraa teknooloojiin kenneen sadarkaa baay'inaan itti oomishamaa jiranirra jirra jechuudha. Soo kanarrattis hojiin qolachuu, hojiin verify gochuu, hojiin ifa baasuu miidiyaalee irraa hin eegama. Waan waloo ragaawwan kanniin ittiin saaxillu pilaatfoormii wal fakkaataan sadarkaa mana miidiyaaleetti jiru kun sadarkaa biyyoolessaatti illee jiraatee roga saniin an inform gochuu, saaxiluu fi qolachuu irratti miidiyaan hojjechuu qabaa waan jedhu kaaseen waan qabnu rogaan gurgurachuu hin dandeenye miidiyaan keenya akka biyyaatti kanarratti hanqina guddaa qaba jedhee yaada. Dhiyeenya kana badhaasa miidiyaa Afrikaasitti gaggeeffameen hordofee ijoolleen paanaafrikaanistootaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa daawwatanii yaada isaan kennan yaadachuu hin dandeenye. Naareetiviin warroota faallaatiin itti seeneffame yookiin itti himame bishaan hidha haaromsaa hidhamee bishaan coobni tokkollee gara biyyoota yaa'a gaditti deemaa akka hin jirretti kan isaan beekan. Sadarkaa namoota jajjaboo akkanaatti yaadni akkanaa qabatameera taanaan namoota liitirasii miidiyaa isaanii xiqqaa ta'e biratti immoo hangam
ilaalchi kun gadi bu'ee akka jiru laaluu hin danda'ama jechuudha. So roga kanaan ani hojii guddaatu nurraa eegamaa jedhu kana kaaseen amma danda'ameen xiyyeeffannaan keenya guddaan dantaa biyyoolessaa irratti goonee kallattii kenninuu hojjechaa jiraachuu keenya kaasuun barbaada. Xumura irratti dhimmoonni sadan tokko xiyyeeffannaa argachuu qabu jedhuun kaasa. Tokko constructive journalism sirriitti irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata. Lammaffaa ani qindoominni miidiyaalee keenya gidduu jirus miidiyaaleen dhuunfaadhaan sadarkaa mana hojiitti sadarkaa editoraalitti wanti jajjabeeffamuu qabu miidiyaa hunda biratti wanti argamu jira. Inni garuu walitti dhufee wal dubbisee qindaa'ee kana caalaa cimee deemuutu irra jiraata. Sadaffaan miidiyaaleen toora kanaan ala jiran namni dhuunfaa beekanis ta'ee karaa hin beekneen namni akkaataa dantaa biyyoolessaatti dabarsee gurguraa jiru hedduutu jira. So isaan kanneen waltajjii waloo qopheessuu, leenjii kennuu, hubachiisuu kan toora darbee immoo dantaa biyyoolessaatti darbu dantaa biyyoolessaatti ol homtuun jiru waan ta'eef olaantummaa seeraa kabachiisaa deemuun barbaachisaadha. Ani walumaa galatti dantaa biyyaa kana tiksuun dirqama lammiilee fi dhaabbilee biyyaa hundaati. Miidiyaan isuma keessatti ilaalamaa kana hogoone Itoophiyaa cimtuu rakkoo fi jilbiiffanne ijaaruun hin danda'ama jedhu kanan kaasaa ulfaata.